Obboleessa kiyya obboleetti kiyya please yoo viidiyoon kun si bira geesse warri miidiyaa fayyadamaa jirtan jecha tokko ka isin fayyadamaa jirtanii jira miidiyaa kanarratti viidiyoon kun si bira dhaqqabnaan jecha sanirraa harrumarraa irraa gabaabbadhu. Jechi san jecha kaminaan jechuu dandeessa. Jecha namni yeroo inni muuziqaa adda addaadhaa fayyadamee akkasuma dhalaa yookaan shamarran qaama isii qullaa rifeensa isii bantee jecha hin taane fayyadamte viidiyoo isaanii jala seentanii jecha maashaa Allah jettu kana isaanii barreessu please sheemiidha wallahi safuudha jecha kana fayyadamu harrumarraa eegaliitii irraa dhaabbadhu. Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala ما لكم لا ترجون لله وقارا maalumaaf rabbiif kabajaa dhabdan jira jechi maashaa Allah jechuun bar jecha Allah jechuu keessa jira jecha muuziqaa namni gadhiisu jala fayyadamteetini maashaa Allah jala seente sheemiidha safuudha kun bakki maashaa Allah jedhani waan gaarii irratti malee waan hamtuu irratti akkamiin nama maashaa Allah jedhan jecha maashaa Allah jettu kan nama muuziqaadhaa fi waan hin taane hunda fayyadamee asirra gadhiisu maashaa Allah jecheetu kanarra harruma irraa eegalaati irraa gabaabbadha. Namni viidiyoon kun si bira geesse yoo nama biraallee kan jaallattu taate sheer godhiif. maa lakum laa tarjuuna lillaahi waqaara maaliif rabbii keessaniif kabajaa dhabdan akkasii isiniin jedha rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Ma'assalaam.